Naaf hin taane barri kun yoona kolfee babbashaadu toraase anamni hundi gaafan kolfeetoo burraaqu sitti tolee naan jedhani annabee kanatti tollee harka kootis guggubadhee natti ulfaate barri kun nama tokkoon mari'adhee hundi isaatu naaf hin na'u gaafan ani dubbadhe immoo dubbiin kankoo hin mi'aawu dubbiin kankoo kanaaf tolee miidiyaa irratti qofa malee nama tokkoon walii galee haasan kankoo natti hin tole. Namuudatus irra kufee boruun ka'aan uf dagadha wanna hundaa obsa baadhe jajjabadhe jalaa kaadha garuu humna qabaadhatee miti maaramii koo sin abdadha waan irra ga'e hundaa jalmaa hin tattaafadha nan kolfa nan burraaqa gammadee tanan jiraadha keessa kan koo rabbi argaa gubadhee tanan jiraadha wanna namuudatu baadhee waa'ee kan kootis danda'e seenaa baay'ee nuuf dabarsee eenyu kan kootti himadhee luka qabdee akka hin gallee eenyu jirkadhu naa malte asin qaba sittan bu'aa si qabadhee sitti nama tokko waliin galuu haasaa kootti hadheessaa nama kan kooti kan jedhee birdiiffatee tona eessaa hanga yoomiin darbitee hanga yoommoo eessan keessaa yaada kan koo yaada garaa obsa meeqan achiin keessa ba'aa natti ulfaate kana irraa buusii hin dandeessa wanna mi'aaf na hadheessu na mi'ees gadin beekta eenyu kootiin mari'adhe eenyu kootitti hirkadha gamanaa hoon argadhe immoo gamanaa hin dhangalaa'a eenyu kootitti himadheen mataa kan koo ol qabadha naa birmadhu naa dubbadhu situ caala wanna hundaa namaa miti waaqa kan koo si qofattan hirkifadha dugdi kan koo hin kirrisa ciniin dadheen jalaa kaadha jabinya kootiif otoo hin taane humna kootis otoo hin taane si abdadheen mixxifadha har'a moonaa gamteerti boo'etan musitti madha na dhaqqabi akka hin duune lubbuun tattoo karratti yoo dhuguma kolfa qabee yoo dhuguma carraa qabe nagalchi gaa biyya kootti osoo hin du'in osoo hin kufin biyya umbaatti nan miidhin. Shamaa harka foonii hordoftoota Istifantuu beekan biyya keessa kam jiraala bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baatu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyo isinis baga nagaa taatan baga naa jiraatte isin jecha har'a waan baay'ee nama gaddisiisu tokko akkasuma immoo tigisti maal akka taate hundi keessanuu argaa jirtani yoo jireenya biyya Oromaati tigee koo waaqayyo si hojii haa ta'u haatti ni qulqulleetti jirboo maarabsee hojii haa taatu bakka Yesuus Kiristoos hojii haa ta'u hoodeetii homaa hin taatu amshirii waan hundumaa akkasii mijeechuu waaqayyoodha waaqayyo si haa mijeechuu sin jenna dhugaa jireenyi biyya Oromaa dukkana dhugaa rabbii gisee tokko yoo ilaaltu jireenyi biyya Oromaa namni hundiyyuu yoo uffanne yoo bareenne yoo akkas miidiyaa irratti babbaanee waan tokko poostii goonu waan namatti tole itti fakkaata uummata kana jechuudha akkatti itti jirruu fi akkatti maal akka keessa jirru hundi keenya iyyuu wal beekna jechuudha jireenyi biyya Oromaa dukkana jechuudha kanaafuu obboleetti koo amshire waaqayyo si wajjin haa ta'u siin jedha dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa ilmi namaa yoo taphatanii yoo itti tolee akkas ta'anii keessi gubbaan namaa yoo gammadu waan bakka itti tolee akkuma fataa zanaa jettee akkuma biyya keetii sanitti jiraatu si'a jechuudha akkatti garuu jiraattu immoo si'ii fi waaqayyo qofatu beeka jechuudha kanaafuu tigee koo waaqayyo si hojii haa ta'u sareetii hundumtuu hin darba hunduyyuu guyyaa eega malee guyyaa isaa eeggatee wanti hunduyyuu hin darba garuu obsaan dabarsuutu bareedadha waaqayyo si hojii haa ta'u sareetii baay'ee tokko ishee ilaalee imamaan koo na qabe jechuudha dhugaa dubbachuu fi kanaaf tigeetii yaa amshirii uumamatii waan hundumtuu guyyaa qaba yaa jarris gaarii soo ta'an gisee tokko akkuma gaararraas jijjiiramuu danda'u harboonni immoo hundi gaaris matu hundi badaamutti akkasuma immoo takkitti sitti jijjiirrana haati ofiitu gisee namatti jijjiiramte akkasuma jechuudha biyya nama ormaa dhiisatti jiru na yookiin isheetti jijjiiramuu dandeessi waan hati taate waaqayyoo fi lafatu beeka waaqayyo immoo si hojii haa ta'u amshirrii waaqayyo si kadhannaa saree teenyaa waaqayyo si faana haa ta'u sinni si faana haa ta'u sinni si hojii haa ta'u siin jedha saree kiyya uumamati waan fayyaa nagaa kee jiraachuudha irra caalatti jechuudha yaa rabbii yaa gooftaa kootii wajjin ta'e biyya Oromaa kun dhugaa gisee maamma fakkeenyaaf namoonni biyya keessaa nama argan akkamitti hojjennee fi akkamitti akkam jiraannu namni tokko kan nu beeku jiru kan nu beeku waaqayyo keenya qofa fi abbicha hojjetu san qofa jechuudha nama mitiiin kun rakkina guddaa irra jirti
kanaaf akkasitti booji malee ilmi namaa yoo rakkate malee gadi ba'een boo kanaaf rakkina keessa jirti rakkina kana immoo ijoolleen du'aa akkasuma warroonni jirtan ishiidhaaf furuu dandeessa waaqayyo ishee jiyyaa ta'utti duukoo hin booyini amshiree siin jedha waan hunduyyuu guyyaa qaba guyyaa waaqayyo jedhe immoo hin jijjiirama siin jedha seena namaa hin jijjiirama akka dhalata itti nafu waan hunduyyuu hin jijjiirama jechuudha garuu attis hundumti keenya biyya ormaa kana keessa galle guyyaa tokko immoo boqonnaa argannee tarjinee taa'uu dandeenya jechuudha keessi keenya gammadee garuu keessi keenya gubbaa keenya gammade malee keessi keenya biyya ormaa kanatti nama keessi ofii gammadee fataa jedhee jiraatu hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha maaliif baay'ee dukkana biyya ormaasitti dukkanaa nyaatuma gaarii nyaattu uffata gaarii uffattu hirriba gaarii raftu dhugaa siin jedha rabbi maaliif akka biyya keetii dadhabe jettee hin teechu dhukkuba jettee hin ciistu sa'aatii 24 yooma irriba keessaa baannantee sa'aatii meeqabe namoonni akkasiin jirtan yamma sa'aatiin kiyya ga'e mungeen isaa hojiin darbee rafee jettane sa'aatii irriba keessanii irraa baannantanii ilaalaa hin jirtan dhugaa rabbi jechuudha amma yeroo keessattuu timirtiin jirtu gizee meeqan baannanee sa'aatii kana laala na jala darbe biruma rafuu wanti sun na darba ijoolleen bana barumsa xoolu waan akkasii kana yaada jechuudha kanaafiyyuu waaqayyo seejjiyaa ta'u